Bitootessa 24 guyyaa itti jijjiiramni akka biyyaatti dhufe sababeeffachuun akka magaalaa Finfinneetti mariin paanaalii taa'ameera. Marii kanarrattis jijjiiramaan booda akka magaalaa Finfinneetti hojiilee misoomaa fi namoomaa akkasumas gama dinagdeen maaltu hojjetame kan jedhuu fi akka biyyaatti gama dippiloomaasiin milkii jiru irratti mari'atameera. Maricha haasaan kan saaqan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa kaayyoon paanaalichaa waan keessa dabarree fi iddoo geenye wal yaadachiisuuf jedhan. Jijjiiramni bitootessa 24 argame ummataanis milkaa'e ummatumaanis deebi'ee hundeesaa gadi fageeffatee jedhan. ለውጡ ህዝቡ የደገፈው jijjiiramichi kan uummanni deeggare boodarras filannoodhaan jabeeffatee karaa seera qabeessa ta'eenis mootummaa kan hundeeffate yaada kana mirkaneessuufis yaadama biyya keessatti dhimma bahame yaadamichis ida'amuu kan jedhamudha. Seeneffamni keenyas kan hunda hammatee fi sabdaneessummaan keessatti calaqqisiisedha. Kana malees obbolaa'ummaa kan leellisee fi tokkummaa sabootaa kan cimseedha. Kana giddugaleeffachuun bara kana waggaa 7ffaa jijjiiramichaa kabajaa jirra. Finfinnee magaalaa bakka jireenya lammiilee biyyattii hundaa taate akka maqaa ishee taasisuuf barii jijjiiramaan booda hojiin abdii namatti horu hedduun hojjetamuu dubbatan. አዲስ አበባችንን የጋራ ቤታችን Finfinnee mana hunda keenyaa taate magaalaa miidhagduu jireenyaaf mijattuu taate taasisuuf aadaa hojii magaalattii jijjiiruun guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjechuun jijjiirama qabatamaan dhufuu danda'eera. Kana keessatti tumsi jiraattota magaalattii hanga hoggansa olaanaatti taasifame kan abdii namatti horuudha. Finfinneetti jiraattota isheetti kabaja horuuf hojiin namoomaa hedduutu hojjetame. Hojiin hojjetames jiraattota magaalattii fi hoggansa magaalattii gidduutti riqicha jabaa ta'e ijaareera. Barii jijjiiramaan booda paartiin badhaadhinaa qormaata isa muudate gara carraatti jijjiiruun Finfinnee mallattoo fi fakkeenya badhaadhinaa taasisuun danda'ameera. Bitootessi 24 guyyaa injifannoo qofaa osoo hin taane guyyaa itti jijjiiramaa haaraaf imala dheeraa eegalleedha kan jedhan ammoo kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee obbo Jaan Xararaa Abbaayidha. መጋቢት እንደ ሀገራዊ ለውጥ የታየበት ብቻ ሳይሆን Bitootessi akka biyyaatti jijjiiramni biyyaalessaa kan itti mul'ate qofa osoo hin taane kallattii jijjiiramaa bu'uura biyya keenyaaf karaa haaraan kan ilaaleedha jennee amanna. Amanuu qofaas osoo hin taane haqa akka ta'e hubanneerra. Keessumaa karaa barame karaa warraaqsaa keessaa baanee sirna riifoormii keessa seenuun kan ture irratti dabaluu fi ida'uun wantoota badaa ta'an qajeelchuun dameewwan bu'aa argamsiisan ammoo itti dabaluun Itoophiyaanota fiixee hundaarra jiran waltajjii siyaasaa hirmaachisu uumuun danda'ameera. Gama dinagdeenis biyyattii keessatti milkaa'inni guddaan galmaa'eera. Bitootessi 24 Finfinneen akka addunyaattis ta'e akka Afrikaatti akka iftee mul'attuuf ka'umsa kan ta'edhaas jedhanii. እንደ ከተማ አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ በዓለም አቀፍ አደባባይ ጎልታ የታየችበት ደምቃ የታየችበት akka magaalaa Finfinneetti immoo addunyaa irratti kan itti mul'atte damee tokko irratti qofaa kan xiyyeeffate osoo hin taane jijjiiramni hunda galeessi keessatti kan mul'atedha. Waa'ee koriidarii wayitaa haasofnu kanneen koriidarii qofa hojjetu jedhanii yaadan jiraachuu danda'u. Dhugaan jiru garuu akkas miti. Damee barnootaan bu'aa olaanaa galmeessineerra. Damee fayyaanis akkasuma gama ispoortiin magaalaa Finfinnee kan ittiin komatamtu bakka oolmaa dargaggootaa irratti jijjiiramni olaanaan galmaa'eera. Damee tuurizimiinis tuuristoota magaalaa Finfinnee keessa tursiisuu kan danda'u hojiin bu'aa olaanaa qabu hojjetameera. Abbaan hojii kanaas jiraattota magaalaa Finfinnee fi geggeessitoota waliin ta'uun milkaa'ina argame waan ta'eef akka naa galateeffattanan gaafadha. Marii paanaalii guyyaa har'aa taa'ameenis dhimmoota dinagdee hawaasummaa fi dippiloomaasiin milkiiwwan argaman irratti hayyoonni garaagaraa yaada isaanii dhiyeessuun irratti mari'atameera.